fedha siyaasaa duwwaa barbaada, murtoo siyaasaa duwwaa barbaada. Mee afaan Oromoo kana afaan hojii yoo goone faayidaan gama hawaasummaatiin gama diinagdeetiin tooftaa barnootaatti illee dabaluudhaaf yoo dabaluudhaafis namni keenya maal gochuu qaba yoo dabalame immoo faayidaa akkamirraa argata hawaasni keenya biyyattiin Oromiyaan kun yookaanis biyyumti Itoophiyaan kun iyyuu. Egaa wanti guddaan akkuma sila dubbadde sabni afaan tokko beeku hamma isaa afaan lama beeku hubannaa saba afaan inni dubbatuun alaa keessa jiru hin qabu jenneer. Kanaatiif hubannaa isaa bal'isaa fi beekumsa isaa bal'isaa fi saba wajjin illee hariiroo isaa illee hin cimsaa fi gidduu isaa jaalala jiru illee hin jabeessaa fi wal keessa deemanii akka garaatti hojjechuudhaaf daldaluudhaaf illee carraa baay'ee kennaa fi karaa siyaasaa illee immoo muddama jiru tenshinii gidduu sabaa fi sablammiiwwan gidduu jiru illee hin hir'isaa gadi buusaa wal amantaa illee saba gidduutti hin buusaa kan jedhu amantaa qabaan. Kanaaf uummanni maal gochuu qabaa? Uummanni dantaa mataa isaa duwwaa miti kan inni ilaalu akka biyyaatti ilaalama. Yeroo kan keenya barbaannu kan mirga kan saba biraas yaanna. Akkuma nuyi fayyadamaa taanu nama biraa illee waan kanatti fayyadamaa ta'uu qaba. Kanaatiif bifa hundumaa fayyaduu danda'uutiin tolfachuun mijeeffachuun barbaachisaa ta'a. Kanaatiif sabni keenya waan inni gochuun irra jiru. Bifa kanaatiin hubatee ofii isaatis haa baratu, afaan biraas haa baratu. Namoota afaan Oromoo hin beeknes haa barsiisu. Kana gochuu keessaatii tokko immoo akkuma sila dubbanne afaan ofiitti sirriitti fayyadamuudha. Sirriitti hamma dhumaatti itti fayyadamuudha. Sadarkaa isee xinnooti jalqabee amma sadarkaa guddaatti iddoo hundumaatti itti fayyadamuudha. Kuni qulqullummaadhaan yoo ilaalame akkuma nama jedhu nama biraaf illee akka inni barachuudhaaf illee carraa isaanii kenna. Carraa isaanii kennaa deema. Kun immoo hundumaa fayyadaa deemaadha. Wal amantee gidduu keenya fidaa deemaadha. Jaalala buusaa deemaadha. Tokkummaa fidaa deemaadha. Kanaatiif dinagdee keenya illee ol kaasaa deemaadha. Hawaasummaa keenya illee wal keessa makee baay'ee ol kaasaa deemaadha. Kanaaf afaan ofii guddifachuun utuu afaan biroo hin jibbin guddifachuun murteessaadha. Oromoon kana irratti sirriitti irratti xiyyeeffachuu qaba. Afaansa eessatti illee fayyadamuu qaba. Eessatti illee waan godhu hundumaa kana wajjin walitti ilaaluu qaba. Akkuma kana immoo afaan biraa barachuun barbaachisaa akka inni ta'e, bu'aa qabeessa akka inni ta'e
beekuu qaba. Ijoolleen isaa Ingiliffas jabaatanii baratan. Amaariffas gaarii godhanii baratan. Kan isaanii immoo jabeessanii qabatan. Kun murteessaadha. Waan ofiiti namatti taana. Isa jabeessanii qabatu. Isa biraasaa baratan. Firoomas hin arganna. Maallaqa dinagdeenis ol ka'a. Hawaasummaadhaanis nageenyatu bu'aa karaa hunduma turraati bu'aa argata. Garuu sababii afaan ofiitiif jecha eenyu wajjin illee lola keessa akka hin galle. Lola keessa akka hin galle. Diina akka hin bitan gochuun barbaachisaadha. Namoonni biroon illee kana beekuu qabu. Qaankoon barbaada jechuun siin jibbee jechuu miti. Seenis si fayyada, anis na fayyada, atis yaali, anis na yaala. Kanadha. Anis kan kee ansiin barbaada. Si malee jiraachuu hin danda'u. Atis na malee si hin ta'u. Kanaati kan kootu caalaaf kan kee caalaa dhiifnee hin baranna. Wajjin jiraanna biyya tokko qabna. Kanaatiif jabaannee hariiroo keenya haa tolfannu. Yooti kan koo baratte malee diina naa taate jechuudha yaadi jedhu garuu dhaabbachuu qaba. Oromoon kan isaa baratee afaan isaa jabeeffate jechuun kan koo jibbee jedhanii warri yaadan yoo jiraatan dogoggoruu isaanii baranii dhaabuun barbaachisaadha. Hankoos nan barbaada, hankees nan baradha. Atis kan kee qabadhu, hankoos fudhadhu. Akkuma kanatti waliin hariiroo keenya tolfannee nagayaan wajjin jiraannaa inni jedhu barbaachisaadha natti fakkaata. Gara ammaatti Oromoon sabni guddaan amma nagahu biyya keenya Itoophiyaa kanarra tun taane ardiiwwan Afrikaa keessa ardiiwwan addunyaa mararra bal'atee baay'ee sabi bal'aan kun ni jiraata. Sirna isaa, aadaa isaa, afaan isaa, duudhaa isaa, amantii isaa akkasumas sirna barnootaatti illee afaan isaa kanas duudhaa isaa kana fiduudhaa fi gama mootummaatiin maal godhamuu qaba, gama qeerroo keenyaatiin, gama abbaa gadaatiin, gama uummataatiin maal godhamuu akka qabu ergaa xumuraan dabarsitanii ofii keessanis waan itti dabalu qaba yoo jettan itti dabaltanii xumuruu dandeessu. Inni guddaan mootummaa sabaaf yaadu ijaaruudha. Mootummaan sabaa yaadu mootummaa sabboonotaan ijaarama. Namni hundumtuu numa beeka. Bakka bakkaan numa wal beeka. Eenyufa maal akka isaan ta'an numa wal beeka. Warra dantaaf deemuu fi warra immoo saba isaaniif deemuu. Warra waa'ee afaan isaanii dhimma hin qabnee fi warra waa'ee afaan isaaniif quuqqamus immoo adda baasee beeka. Waa'ee dantaa saba isaaniif warra yeroo hundumaa cinqamanii fi warra waa'ee kana dhimma itti hin qabne yoo ta'eef illee gurguratanii warra deeman illee beeka. Kanaaf wanti guddaan mootummaa saba isaatiif quuqqamu kan eenyummaa saba isaatii eegsisu kan mirga saba isaatii tiksu ijaarrachuu danda'udha. Kana gochuudhaaf immoo haalli amma